artistiin tokko muuziqeessaan tokko immoo ijoollee akkam jirtu nagaa fayyaadha jirtu an maqaan kiyya Faisal Abdurrahman naan jedhani ogeessa muuziqaati. Akkuma gartanitti iddoon amma keessa argamu kun iddoo muuziqaan itti qindaa'u. Kanaafuu ijoollee irra muuziqaan maal akka ta'ee fi muuziqaan barbaachisummaan isaa maal irratti kan jedhamu isinii wajjin taphachuuf hin dhufe jirtaniimi. Amma gaa qophii kana qophii muuziqaadhaa jala bu'aatii hordofaa tokko tokkoon haala muuziqaan itti hojjetamuu fi muuziqaan maal waan jiru akka ogeessa muuziqatti an qindeessaadha, wallisaadha, saawundimaaniidha, gitaarota, meeshaalee gosa adda addaa, kiraara, meeshaa aadaa keessaa, kiiboordii kan hundaan ogummaa qaba waan ta'eef ogummaan qabu kana ammoo daa'imman isiniif barumsa akka ta'uuf isiniif qooduufin har'a qophii keessan irra dhufe. Kanaafuu waan inni isin barsiisu waan inni isinitti himu akka na dhaggeeffattanii boruuf itti fayyadamtan isin beeksisa. Muuziqaan afaan addunyaati. Fakkeenyaaf amma isin afaan Oromooti walii galla miti ijoollee akkasiimi eeyyeen addunyaa irratti immoo iddoo barbaanne yoo deemne namni muuziqaadhaan walii gala. Akkamitti yoo jenne muuziqaan qubee qabaa, jechoota qabaa, barreeffama qaba. Barreeffamaaf jechoonni isaa kun addunyaa kana hunda irratti saayinsiin isaa akka dhalli namaa itti walii galuuf lafa kaa'ee jira. Kanaaf amma fakkeenyaaf namni afaan Oromoon beekne tokko yoo dhufe tarii anis yoon Oromoffaa qofa beekee afaan namni sun dubbatu yoon beekuu dhabe walii galuu hin dandeenyu. Garuu muuziqaan akkasii miti. Muuziqaan addunyaa irratti iddoo kamuu yoo deemne bakka kamuu yoo deemne namni irratti walii galuu danda'a. An amma ogummaan qabu kanaan yoon ardii biraa ardiin beektaniimi addunyaa keenya ardii beekaa jira, torbaa jira. Torbaan kana keessa iddoo barbaade yoon dhaqee ogeessa muuziqaa tokko wajjin akkaan barbaadetti waliin haasee walii galee waliin taphachuu danda'a. Kanaatu waliif nu galcha. Namoonni afaan hin beekin muuziqaa dhaggeeffatu. Otoo afaan hin beekin, otoo afaan Ingiliziffaa hin beekin muuziqaa Ingiliziffaa dhaggeeffatu. Afaanota biraas osoo hin beekin dhaggeeffatu. Kun maaliifi muuziqaa miira keenya keessa waan jiruuf waliif nu galcha. Kanaafuu har'a meeshaalee muuziqaa irraa isinii ka'a. Meeshaalee muuziqaa iddoo lamatti akka biyya keenyatti amma qonnee ilaalle meeshaalee muuziqaa aadaa jira. Meeshaalee muuziqaa aadaa gaafa jennu maal fa'aadha yoo jenne warreen aadaadhaan biyya kana keessatti uumamanii biyya kana keessatti ittiin taphannudha. Isaanis maali? Maasinqoo, kiraara, ulullee. Isaan kun irraan isinii deebi'a. Maasinqoo, kiraaraa fi ulullee faan dibbee itillee sangaa horii irraa hojjetameen dabalatee isaan kun meeshaalee aadaa kan muuziqaa biyya kana keessatti ittiin fayyadamnuu fi ittiin taphannu. Sagalee isaanii ni beektu. Mee fakkeenyaaf inni kun sagalee maasinqooti. Amma fakkeenyaaf akka fakkeenyatti dhageessanii ijoollee. Amma inni kun isa kana mi'a ammayyaati hojii walitti qabsiifneeti meeshaa aadaa waan ta'eef sirbi kun immoo sirbi ammasitti qindeessaa jiru kun sirba aadaa waan ta'eef maasinqoon immoo meeshaalee aadaa qabnu keessaa tokko waan ta'eef finnee isa itti galchinee jechuudha. Kun maaliifi aadaa keenya muuziqaa keessattis calaqqisuu waan qabnuuf aadaan keenya eenyummaa keenya. Artistiin tokko muuziqeessaan tokko immoo daawwitii uummataati. Kanaafuu aadaa san calaqqisuu waan qabuuf akka meeshattis meeshaa kanatti galfanna. Inni biraa meeshaalee ammayyaa warreen akka
gitaaraa, kiiboordii, vaayoliin, saaksii, tiraampheetii, saazaafoon, piyaanoo. Isaan amma maqaa isinii dha'e kun idileen meeshaalee ammayyaati jechuudha. Isaan kun hundi garuu meeshaa aadaa inni taphatus, inni ammayya taphatus saayinsii isaa barataniiti. Isin galee saayinsii isaa barataniiti ogummaa isaa qabatanii akkuma fiildii saayinsii kam namni tokko baratee eebbifamutti isinis boruuf iftaan barattanii gara ogummaa kanatti illee dhufuu dandeessan jechuudha. An baradheeti. Kanaafuu akkuma kootitti barattanii ogummaa kanaan cimuu dandeessan. Jalqaba garuu barumsa keessan amma itti jirtan itti jabaachuu qabdan. Yoo har'a barattan bor sadarkaa kana dhufuu dandeessan. Kanaafuu namni baratee ogummaa cimaa qaba waan ta'eef barumsa keessanitti cimuu qabdan. Gara biraatiin muuziqaan saayinsiidha. Meeshaaleen kun fakkeenyaaf inni asitti isin garsiisu kun gitaara jedhama. Gitaarri gosa sadiitti addaan baha. Gitaarri fakkeenyaaf kun akoostik gitaar jedhama. Akoostik gitaariin elektirikaanis akkuma gartanitti asiin elektirika fudhataa. Iddoo jaakii yookaan sagalee akka inni meeshaa ispiikaraa wal qunnamee itti dabarsuuf jaakii itti goonaa saniin immoo taphachuu dandeenya. Inni biraa immoo duwwaa isaa sanduuqni kun akka sagalee baasuuf waan taasifameef yoo taphannu dhageessanii sagalee baasaa jechuudha. Ijoollee amma gaa reemtan akkan isinitti himetti gitaarri kun bakka elektirikii hin jirretti odoo waan akkasitti godhamitti ni hojjeta jechuudha. Kana jechuun maali? Amma mee sirba tokko waliin isin garsiisa akkaataa ammatti taphannu. Yala salase bayeti, yala salase bayeti, yala salase bayeti, ofina kabila bayeti. Yala salase bayeti, yala salase bayeti, yala salase bayeti, ofina kabila bayeti. Shagari gumande maya awarami lakoti shatatina durayati mama galambiya koti yala salase bayeti yala salase bayeti yala salase bayeti ofina kabila beti. Gartanii mama sagalee fi meeshaa kana walitti makee sirba ta'eera jechuudha. Ijoollee egaa har'aaf yeroo nu daangeessee qophii keenya asuma irratti dhaabna. Isatti aanu immoo torbeetti fufna. Obsaan nu eeggadhaa. Waan isin jennis qalbitti qabadhaa. Nagatti jiraadhaa.